رحمة يا رحمة رحمة يا رحمة انت لو بني اسرائيل نبي خينيا تنونجهم وجلال لا نهرد في خط لا نبيوانته انت لو زناد لقو يكسي وسنابه رحمني ربي ولته دلنا صوتي انته رحمة صوتي من كيسو دينا انته ملأو من كيسو منا ورنبا سمكينك وصوتي واجرتو برته سرده بنتوكي خندوك الرابو من حنكت جروهنك قبوه دقو فقا قبوه دقو دنده إسلام كيسو دما وفاقا إساتشنك أغرت دابت لالت ناتر قلتو أنت غرانسي تفرد النبي كجبار فتنا قبوه باسم قبا دقو ترسين جتة قمرت غرت غرت أهل بوتي وباسو نسيد كموانت وبيسي بوتي وبوتي وجي سيدين كسيرة جالت موتي وانت سيسلك سيحن دوام بالليسات جهنم جلابات انت لو جنتان تنان جنة سنسسك ويذاب جلاده جتشنسين جتشاجرون خيام خنبين حديثا صحيحا لسان الرحمن بخاري خيسان كتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سلامتك. ما تو سلامتك كلا دير سيجوي. Betul. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صومنا كان ولا سجلت هذا. أكسيت أروز أبغى مجلسة تلوني صومنا يلني الدروس اللي بنبي تامه كنا بودات سجيجرا خلنا دلوقتي تلوني مبروك جنة جنة بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير سنين جنة إن شاء الله أسمعنا ما يقفوا تبصوا Isin lagi betina gak jalan ah? Nanti asal jira. Isin lagi betina, aye. Segala deh. Misalnya lagi betina ini, akam selajari ini durani kami setelah kami. Himuleng gini, walakin perkara dia tu yang ada kejalan mana ma? Namu Malati bakanya berapa? Ini nama aku bete talian sawal dabdi. Me malati bakanya bulu belata. Bismillah salatu salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namni fude fi. Namni fude gara-gara mana cara? Kani deh kubiya juga itu. Laki Madura yang itu makanya ada so bidang kami ni nyata udah kamu ti. Yang karena ya patara ni ga thane ra je bini ta kabalinan hadu bannu tha walakin nati singilo ta woji jira kasmanu singilo tu ma woji jira singilo ni ka makanya tu ta tellen hati mana ha marake ni na mere ruhete ni ka yananti singilo ni walakin ka makanya kami ni ubi ruhena tambo wanter jirenya isin kese jirtani isin jipisi sudah fit. Walakin namni puri fi namni purin aku manyata sobi taka buti fi nyata sobi tangkap neti warabbin nasibas tolj. Wana sini sintoli nammo nyata barbare bije kau. Aman di sobi tangkap necura. Kanenti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akka sih dipakai nyabe. Namni nyata sobi tangkap nyata juru. Ningku fe fi hingku nya dambeo. Jechuun anis wanni jeef jireenya nuti jiraachuu jiru wanis amma beefe amma soogiddanii qabaa garuu waggaa beekamu itti fufa amma nagartu amma sin galtu ija bakka sadii hin gartu biqilti nama dura
Anti gurraacha isaan adii ture. Akkasiitiifan maara gammachiisu isaa halee. Baga nagayaan dhuftanii har'a obboleessi keenyaa hangafni keenya Ustaaz Tuujii fi Ustaaz Mustafaa munashida keessanii beektan gaa'ii. Akkasumatti Ustaaz Billoo Roobaatii jira. Akkasuma namni dheeraan tokkolleen kaameraa duuba jira. Maqaa isaanii isaan kaa'anii irraan ta'e. Shukrii Ibrahim jaaniini. Har'a ziyaaraa as jiranii soomanaa guyyaa 19 namni hogguu fuudhee naman fadhu isaaniitii dilala turan. Dilanillee waan turanii akkana fadhanii jechuudha. Namni hogguu fuudhee harka namaan fadhu haadha manaa malee waan juututti dhaga'ame. Walaakin namni hogguma fuudhee namaa ufadha. Namatti dhufuus fadha. Nama ziyaaruus fadha. Kanaafuu warri manaa maana ziyaaraa si dhufnee rabbi maaf ijoolleen ni jiran dawwalanii. Manaa maana ziyaaraa si dhufnee qaamaanis si dhufnaa. Zaayiraan isin eegaa jirraa jechuun gaarii silaa isaaniinillee zaayiraan isin eegaa jirraa jennaan. Akkasii. Asumaanuu du'aa irra buusaa fi ani isin boodan kan gaafii si gaafachuu ni danda'a. Gaafii takkitti nama hin gaafatin maaliif takkittiin tunu akka xiyyitiin naafaan baate. Gaafiin deebisaa dhabde addunyaa kana irratti hanga ammaa mul'anne anilleen silaa gaafatamte garuu maal fedha hundaafuu kuma rabbi si laaffisee goona. Beekaatu mana dhiisaa irra. Har'a ummatuma akkana jaalala keessanii dila kana dhufe kana. Meeshaa baay'ee nama dhibbaan gaafa ashee godhaati. Gaafii lafa qabaa si gaafa. Aaftu maatii. Gaafa waan bakka gaafii tana bira hin geenye. Ammaa itti seene bakkuma jaan sanuu gaafii takkittiin tun isiniif ga'a. Amma du'aayii fa'aa likkittiin godha. Yoon ittiin maanoof gallee hin beeku uummanni singilii kun uummata dafee miira keessa galu waan taateef isaan irratti gaafii gaafatamuun bane lakkee gaafatamuun hedduu barbaachisaadha. Amma warri koomentiileen akkasuma jechaa jiranii. Kamisaa jiran? Gaafii lamaan itti haatan san irraan deebinaati lamaan san numa gaafadhaa. Tasadaffaa yoo inni ayyamee gaafatanii jechaa jiran. Gaafii takkaas gaafadha. Jaalalti si qabdee fuutee akkamitti fuutee? Yaa Rabbi, gaafii jabduudha. Si qabdee takka? Jaalala gaafii takkatti masaan deebisu. Takkatti masaan deebisu jaala. Jaalalti si qabdee fuutee moo akkami fuutee madagaifachaa jiran hordoftoonniinis jaalala masanuu qabeetiin fuudhee. Nan qabne jaalala masanuu qabeetiin fuudhee. Akkaan itti amanutti. Isisi qabuu dhuftee manaan naannoo jirtu qabdeeti jaalalatan. Moo jechuun akkaatti qabdee san kaa. Isiin akkumatti dhufteetiin jaalaluma sanuu qabee akkasitti hojii oolche. Maaliif jaalalti tuni akkasi qabdee yoonii fi jaalalti mootiidha jettee jala buute jaalalti hallayyaa nama nayti. Kanaafii jaalaluma sanuu akka micciiree hallayyaa jala. Yeera simbaasin. Hallayyaa na kenna. Qabdee ol deebi. Ol deebisi. Sirri goote. Guyyaa dura fuudhu deemtu. Ogguu manaa baatu. Fuudhumaaf kaa yaadaan jechuudha. Miilaan baatu yaadaan baatu baate akkatti baate. Siit dura argamu siit dura seera. Jaalalama. Haadha manaa. Yaaboo. Fuudhuuf kaa jechuudha. Nama hollaallatee fuudhaan. Naatu dura arge. Isin arguu dandeessi yeroo sana. Angaafi takkaan qabamma. Amma na domesina agama. Nalaaftu. Isin jarana gurra fadha Laaftuu dhayyee. Katakkaan jedhe kalaaftu. Arraa warra singiloota kun maal ta'a jettee yaadda ati kan nama fuudhee tokkotti. Arraa warra singiloota. Singiloota amma Maal ta'uu qabaa dhamu? ati maal ta'uu qabaa kam ta'uu Dhaamsa isaanii qabu. Kanatti haa jettaa. Dhaamsinni isaanii qabu. Bakka sanitti ilaala. Gaafuma sanitti gaafii singilootaaf maal dhaamtaa? Yoo kana namni takka fuudhee singiluma. Injam. Wallah injam. Kana naa isin irratti deemu. Bunaa aduunu hordoftoota keenya kakkaale. Maal dhaamtaa jedhe lamaanii? Warra fuudhinii fi warra takka fuudheef maal dhaamta? Anama warra takka fuudhe Duroo warra fuudhee. digirii isaanii yookaan isirii isaanii waan hin beekneef warra hin fuudhiniif beekaman. Warra hin fuudhiniif singilootaaf wanneen dhaamu. Akka nama fuudhee qaama guutuun keessa jirutti wanni hundinuu yeroo qabdi. Wanni hundinuu bal'aqiinsa qabdi. Riskii si kanullee bal'aqiinsa qabdi barbaachisa.
malaakaan si katabuunis bal'aqiinsa barbaachisa qabeenya si qanuunis bal'aqiinsa barbaachisa bal'aqiinsa jechuun bilchina rabbiin uumamaan lafa kaa'e ilma namaatu bal'aqu malee malaakaan wayii taataba wanni hundinuu bal'aqiinsa qabdi bal'aqiinsa san keessaa isa tokko fuudhiniif osoo ati itti yaadne hanguyyummaa anamma akkaataa itti wanni kun namni dhufe yoon isinitti himee amma hin himu malee bunni qabna nama ajaa'ibsiisa bulan irraa machiiftanii hin dagatin buna buna achiitu si yaadachiisu jira akkasi jara keenya wanniin dhaamuuf singilootaaf hawwuun gonkuma furmaata hin ta'u hawwuun niin fuudhaaf hawwuun gonkuma furmaata hin ta'u kajeeluunis furmaata hin ta'u abdachiisuunis furmaata hin ta'u abdachiisuun ka siin fuudheettee abdachiisuunis waa dagaluunis gonkuma bu'aan qabu. yoo itti hijibuu baate yoo siin fuudhettee amma yeroo abdachiitu san yoo rabbiin tokkichi samii torban gubbatti yookiin loolmaafuu jira dursan katabe siin fuudhaa yoo jettee immoo mee bakka kana akkam bakka kana gabaabdumatti gabaabseetumaan keessaa baha ilmi namaa abdiin jiraata baay'inaan abdii rabbiidha abdii rabbii jiraata tanamaatu waan abdii rabbii jiraatuuf jecha egaa abdii rabbiitii abdii namaallee ni jiraata kanaaf ati humaa ifin shakkiin tiyyuma jettee abdachiisuun gonkuma barbaachisu akka obboleettiin na wajji jiraadhu jetteetuma wajji jiraattee akka obboleettii sanii yoo sii taate jaaltummaa dabalatta akka obboleettii taate obboleettii kabiraa obboleettii musliimaa jiraa miti akka obboleessa musliimaa tokkotti na wajji jiraadhu na wajji deemu jetteetuma wal barteeni eenyuun hojjetee jettan isii silaa fuudhuu deemsaniinu fuudhuu deemtu saniinu tuma bartere wanni bartuuf tokko namni akkanumatti firiindumaan waliin baru akka obboleessa rabbii wal bareeti namni inni tahaa sammuu keetiin jalaajjantee osoo ilkiin ta'in achi booda namni kun yaayyee nama bultiif ta'uu jettee itti farramta jechuudha warra isaanii bira dheeyte. Firmaa warra bira goosif. Firmaa warra bira isiin firmaan qabdu. gabaabduu amma fakkeenya Nama gabaabduu. gaafii takkitti qabu adeemsa maal jedhan bultiin siif maal Yaa Rabbi singadha. Duraanii meeqa? Bareeddu tun. Dandeenyu sana. Gaafummaan ateerarri dhabatun malee gaafin hin Namoota guddatu. baay'ee soorama Teeraree faansi kaa. Haala nan deebisan. bultiin siif maal Takkittee kana deebifnaan bar fixxee guutuma siitu. Dhufa kanaaf fixuun barbaadadeen. asumatti hin dhaabama Bunaa fitu qoy dura. Buna fitee gaafii takkee tanaan fita. Yaa singiloota. kanallee Har'a jarri waan gana haasa'u ibduraan afiqqisiisuu deemanii rabbiin yeroo fuudhuu barbaadanitti isin hafuusisu du'aayii keessa dhaamsa qabduuti. Abadan yoo bal'aate malee fuudhaaf kajeeluu fi jaallachuun gonkumaa nama fuusisu. Nama meeqa kan dura fuudha jaallachuu jiru kan nuti takka kara fuudhaachi garan galiin dura nu dabarse hedduu jira. Kanaaf wanni hundinuu bal'aqinsatti haajama waan taateef gaafa heerumuun si fayyadu rabbi si haa heerumsiisu gaafa fuudhuun si fayyadu rabbi si haa fuusisu du'aayii fi godhi rakkaa lama salaannee du'aayii fi gooneeti akkatti cabsinu rabbiin haala nuu mijjeessine haala nuu mijjeesse antanumaan jaa salaamu alaikum raabee gaafii biraa haala shituu takka jiif bakka ani bara sirraa gabaabsine wainuma bareedan wallaahi hoggaa wajjinuuf teeysanii wainuma bareedan wallaahi hoggaa wajjinuuf yaatanii jaja waliis fudhachaa ka wajjin tokko taatanii tokkummaan keeysan haajimu sindiigin nafseef sheexaanii tokkummaan keeysan haajimu sindiigin nafseef sheexaanii du'aayii xumurii salaamu alaikum Waktu daging berdua dubin dubi rajitin tanah waktu hawasa jecha berjanib sitin Lalam tebi raisatu habibi rite rodi beftugis itu makasih ini gede Yeroo dubbiftu gisti injecha gochaaniif site fuula jaarsa isiiti habiibtii tiyya jedhe yeroo yaamuun negeesti arkee garaarroo ra'ee dabaaltotiilee bultii maashaa allaa tun kannaa rabbii isan qabdeeti jiruun kophaa irruudhaa nama ta'uun guutamti umrii waliin nyaattee wal argachuun fayyee
تيتي وليلا قلبي لميني والجالة أنا فانتيني قمتي لميني تولي دادرت نفسيني ربي همدي أرقهوني يا إبركان جالنا غوالقه لقيو جاهدي ومتي والفدي قريو تندلوني جالتي ساني جيام بريو جيشانقرا شراربسي جاللا خوي جالو تهويو ميرا ميرا جاللا سيتي بريو جبلا تمتي سنا ملكيسو مسكي في المان سنا بداسو الماني مانا بسكي سنا بداسو جايا جنة ولين فتيسو آمين يا ركتنا والبيسو يا ركتنا والبيسو جايا جنة سنا والبيسو مربي لما ولي ففاتا كانني وربتي جاريا فباتا warri hafeez lazzaa bultee sirraa baraata akkaan jee ibsuutun ajjabaata akkaan jee ibsuutun ajjabaata warra hafeefis hardaa rahmata qofaa taa'uunumaan garree furmaata خنفوريني خنفور الرابرتا ديم سنديني لخيو جبتا سنتوني سيرديني جراتا فولدرتي سنة نبي لالاتا فولدرتي سنة نبي لالاتا شباب بمبوتي جهرم فولدرا سنة رسولا جالا هندرا يري بريدون أباب جردرا يري بريدون أباب جردرا ربي بداسي موتي قررا تمد رزقي بني في خرا مهمي أرا تمد رزقي بني في خرا مهمي أرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميرا كيسا نو دوتني تي. ما شاء الله. بورس کی میرا کیسے گتے سنے تارو. آمين. کمچو میرا کیسے گتے سنے تارو. آمين الله. بسم الله الرحمن الرحيم خسارا سنا بقت. آمين الله. بسم الله الرحمن الرحيم وني سنجي بتاني سنا بقت. آمين الله. اسکی سومنا خنا کیسا اسنی هاغوس. آمين الله. آرا یملا بری داو جرو بيسنا اوتو. آمين الله. لگی سخينيا ورے جار مر ربي هاجار. آمين. ورے جار میں سارا خينتي گم ربي هاغور. شمر ثينيا هاجارم. بکای تجارم نسی منو تربي سي هاجار. بکای سان بکanya جارم مر تربي سلے هاجار. آمين الله. ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.